Jolle awash gamana Kerro arba Akkam jirtan Nagaa jirtu Fayyaa jirtu Baga wal agarre Keessummoota jajjabaa fuuneetti isinii dhufne hunda dura hamba goota keessanii intala jamaarroo malee takkaa'u isin guutamaa waa isin beeytan biiftuu guutamaatiin nu keessa jira. Biiftuun nagaa eega isin gaafatte booda nummoo gara haasayaatti deebina. Warra abboomsa baga jiraatan hamba qabsaa kanaan dura kan ture yaadattanii fiixaa isaa hin arginaa as koottaa jettanii affeeruu keessaniif galatooma. Ammoo qabsoo kaleessa isaan eegalan isin nu xumurtanii hiree kanaadha arganne yeroo dheeraa nurraa fixee wal arguu fi baga rabbasiin nu ga'e baga mootummaa Oromoo arganne kana rabbi nu haa bulchuu baga wal argine of dura walitti deebinaa galatooma qeerroo galatooma Oromoo galatoomi Jawaar hiree kana nu argamsiisu keessaniif ufaaf ammoo walitti deebinaa isin jaalannaa galatooma. Galatoomi jennaani qeerroo bakka jirta itti qaada waddaati beeko walitti dhiibina sirriitti sirtaa so'ina. Lafti maal keenya lafti maal teenya lafti maal teenya eenyu jedhe namichuma kanamoo isuma kanamoo hayyee inni hitaa dubbatu qeerroo jirtu warri gamanaa jirtu warri asis jirtu guduumaan warri jirtan jirtu baga jiraatan guyyaa irraa kana kan isin gidduutti argame waggaa darbee mana hidhaatti akka baanuuf hiriira baatanii barnoota dhaabdanii dukkaana keessan cuftanii mana hojii keessan dhaabdanii nuufaa hiikamu jettanii nu gaafachaa turtani. Kana gidduu keessanitti argame galata isin galfachuun waan narra jiruuf gidduu keessan kun warra argame fayyaa ta'a galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Qabsoon keessan nuun namoota muraasa qofa mana hidhaatti baasuu osoo hin taane sirna waggaa 27 isin irratti fe'amee dhiiga isin tuutaa ture isin hacuucaa ture ofirraa konkolaachisuu sababii danda'eef hundumti keessan baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Bilisummaan nuti har'a keessa dhaabbannee dubbannu kun dhiiga keessaniin dadhabbii keessaniin ifaajjii keessaniin qabsoo keessaniin kan dhufe waan ta'eef hundumti keenya kan keessatti qooda fudhanne hundumti keenyas bu'aasaa firiisaa arguu sababii dandeenyeef gammachuu kan hunduma keenyaati baga gammaddan jechuun barbaada. Egaa waan baay'ee dubbachuun barbaadu guyyaa irratti kanaan booda garamitti deemnaa isa jedhu duwwaa waan xiqqoo isinii kaasuu barbaadu. Amma gaa sirna cunqurfaa ofirraa gannee jirra. Sirna kaleessa nu hacuucaa ture ofirraa ganneeti jirra. Sirna kaleessa nagaa nu dhorkate ofirraati konkolaachisnee jirra. Gara fuulduraatti immoo akkamiin deebinaa jechuudha. Sabni Oromoo kaleessa bakka ture irra hin jiru har'a. Kaleessa kufee jala ture har'a immoo irra jira. Kanaatiif akkamiin ce'umsa kana immoo ofirraati bifa nagaa qabuutiin geggeeffannaa isa jedhu wanna tokko duwwaa isin dubbachuu barbaada. Akkuma jenne carraan kaleessa hin argatin turre har'a argannee jirra. Har'a nagaa daldalachuu dandeenyee jirra. Nagaan bobbaanee galuu dandeenyee jirra. Nagaan mana barnootaa dhannee deebi'uu dandeenyee jirra. Kana tikfachuun akka saba guddaa tokkotti tikfachuun nurraati eegama. Wala dhageeffannu. Kana tikfachuun nurraati eegama. Nageenya irra dhufe kun salphaatti boora'uu danda'a. Wanni har'a keessa jirru kun yoo jabeessine yoo qabachuu huban ogummaan yoo qabachuu huban nagayaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu yoo dadhabne walii keenyatti deebinee wal loluu yoo eegalle saba biraa wajjin walitti galagallee wal loluu yoo jalqabne gara booddeetti sigigaannee
injifannoo gammaatti arganne kana salphaatti nurkaatti ba'uu danda'a. Sababii kanaaf hundumti keenya waan amma harkatti arganne kana bilisummaa xiqqoo argachaa jirru kana gara fuulduraatti jabeeffannee mootummaa mataa keenya immoo filannoodhaan waggaa tokkoof walakkaa booddee haga mirkaneeffannutti nageenya naannoo keenya eeguun hunduma keenya irraati eegama. Kanaaf obboleewwan koo asitti argamtan dadhabbii kanaan dura dadhabdaniif galatoomaa isiniin jecha ammallee nageenya keessan tokkummaa keessan eeggadhaa isiniin jechuu tan barbaada. Guyyaa guutuu nu eegaa turtanii nus karaa fagoo deemnee dhufne sa'a booddeellee karaa fagoo deemnee bakka biraa deemuudhaaf jirra. Haasawa isinitti dheeressuu hin barbaadu. Obboleessi koo Jawaar Mohaammed isin dubbisuu barbaada. Garuu warra afaan kana nageenyeefan gabaabse daqiiqaa muraasa inni afaan Amaariffaatiin dubbachuu barbaada. Kanaatiif na of galchaa. በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ በመካከላችሁ የተገኘሁት ምናልባት አማርኛ ኦሮምኛን በደንብ ለማትችሉ ሰዎች ጥቂት ነገር በአማርኛ መናገር እፈልጋለሁ። በዚህ በመሃላችሁ ዛሬ በመገኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። የዛሬ ዓመት እስር ቤት ነበርን። ብዙ ሰዎች እስር ቤት ነበሩ። ብዙ ጭቆና ውስጥ፣ ብዙ መከራ፣ ብዙ ችግር ውስጥ ታፍነን የቆየን ህዝቦች ነን። የዛሬ ዓመት በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበርን። ሁላችሁ ባደረጋችሁት ተጋድሎ ባደረጋችሁት ትግል ይፈቱልን ብላችሁ በጠየቃችሁት መሰረት ሱቃችሁን ዘግታችሁ ማሳችሁን ዘግታችሁ ገበያ ማዕቀብ አድርጋችሁ በየቦታው እንድንፈታ ባቀረባችሁት ጥያቄ መሰረት ዛሬ መካከላችሁ ተገኝተናል። በዚህ ምክንያት እኔም ደግሞ በመካከላችሁ ተገኝቼ ላደረጋችሁልን አስተዋጽኦ ምስጋና ለማቅረብ ነው በመካከላችሁ የተገኘሁት። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን ለማለት እፈልጋለሁ ሁሉንም። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ደረጃ ላይ ተገኝተናል። አምና የነበረ ስርዓት ዛሬ የለም። የነበረ ጭቆና ዛሬ የለም። ዛሬ የነጻነት አየር መተንፈስ ደረጃ ላይ ደርሰናል ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ይሄንን የምናጠናክረው ወደፊት ራሳችን በመረጥነው መንግስት ስንተዳደር ነው። ለዚህ ደግሞ 1 ዓመት ተኩል ይቀረናል። እስከዛ ድረስ ምን ማድረግ እንዳለብን ጥቂት ነገሮችን ለመናገር ብቻ ነው። አሁን ያለው ሰላም በቀላሉ ሊደፈርስ የሚችል ነው። ምክንያቱም በስሜት የምንመራበት ጊዜ ነው። አሁን ታፍኖ የነበረ ህዝብ ትንሽ ነፃነት ያገኘበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በስነ ስርዓት ካልተያዘ በስተቀር በቀላሉ ወደ ሁከትና ወደ ብጥብጥ ሊያመራ የሚችልበት አጋጣሚ ሁሉ አለ። ስለዚህ በአካባቢያችን ሰላማችንን መጠበቅ የሁላችንም ፋንታ ነው። ተባብሮ መኖር፣ በሰላም የመኖር፣ ተፋቅሮ የመኖር ፈጣሪ ባደለን አገር ውስጥ ሁላችን ተባብረን የመኖር መብት ያለንን ያህል ግዴታም ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሁላችን ሰላማችንን በመጠበቁ በአካባቢያችን ያሉትን ህዝቦች አቅፈን አብረን የመኖር ግዴታ ላያችን ላይ ተጥሏል ማለት ነው። ስለዚህ በአካባቢያችን የሚያስተዳድሩን አካላት አሉ፣ ሰላማችንን የሚጠብቁ ፖሊሶች አሉ፣ የታጠቁ ኃይሎች አሉ። ከነሱ ጋራ መተባበር ሰላማችንን ማስጠበቅ፣ የህግ የበላይነትን ማስከበር፣ አስተዳዳሪዎቻችንን ማክበር፣ የሃይማኖት አባቶቻችንን ማክበር፣ ከኛ በእድሜ ተለቅ የሚሉትን የባህል አካላቶቻችንን ማክበር፣ በአካባቢያችን የሚገኙ ፖሊሶችን ማክበር፣ ከነሱ ጋራ ተባብሮ የመኖር እነዚህ ሁሉ ከኛ የሚጠበቁ መሆኑን ባጭሩ ለመግለጽ ነው የፈለኩት። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እዚህ ተገኝታችሁ ሀሩሩን ፀሐዩን ችላችሁ እዚህ እኛን ለመቀበል በመገኘታችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት እፈልጋለሁ። ጃዋር መሐመድም ከኔ በኋላ የሚናገረው ነገር ስላለው እኔ ብዙ ነገር ላበዛባችሁ አልፈልግም። ነገር ግን ህብረታችሁን፣ አንድነታችሁን፣ ሰላማችሁን ጠብቁ። በሀገራችሁ ውስጥ ተባብራችሁ ኑሩ። ይሄ ሀገር የሁሉም ነው። የሁሉም ብሔሮች፣ የሁሉም ብሔረሰቦች ነው።
በሰላም መኖር ከኛ ሁሉ የሚጠበቅ ነገር ነው። ይህንን እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪ ሶ ማች። bakkeeni galateeffannaami jaarsa kana ni jaalannaami umrii isaa nuuf haa dheeressu abboomsa dhageenyee jennaan kayoo duraa karoora hin qabne halkanuma kana caccabsee reefu kunoo as ga'e jechuu jaalala isiniif qabu jecha keerroo ijoolleen abboomsa warri abbaa jamaa warri re'ee warri xaallota warri asakoo agartanii lafa teessan nan beeka asitti illee re'ee eeguu baadhu baddaa gara diimaa sanitti guyyaa lamallee taatu garbuu haameetiin ture keerroon dannab guddoo akka miilaan asii gaatanii finfinnee dhaytan warri dannab guddoo baga jiraattan amma akkuma bakkeen jeetti dhaamsa takkaa lama walii dabarsuu barbaanne akkuma nu hunduu quba qabnu cunqursaaf roorroo waggaa 150 ol ummata keenya irratti fe'ame sirna abbaa irreef gita bittoota biyya keenya gabroomsee sabaaf sablammoota hunda cunqursee nyaataa ture tokkummaa keenya cimsinee tarsiimoo baafannee wal dhageenyee murannoodhaan rasaasa agaazii ulee poolisii dhiittaa taataaqii shira kaabinee irraannee as genne miti baga yyifanne baga warra likkii nu galchuuf shira mure likkii itti galchine amma immoo bakka likkii itti wal galchan osoo hin ta'in bakka biyya tana likkii irratti deebisan keessa jirra biyya qabsoo dhaan harkatti deeffanne biyya shira xaxan mancaafnee harkatti deeffanne saba tokkummaa keenyan bilisoomsine biyya saamicharra hambifne kana misoomsutti deebi'uu dhaqabne naannoma kana yoo ka fudhannu taate rakkoo daandii agarra yuunivarsiitiin akka nuu banamu barbaanneedha manguddoon naannoon kun akka misoomuu barbaadan bishaan hawaas kanarraa fayyadamuu barbaadan akkasii miti dargaggoon barate kun haati hiyyeessaa sabbata hiiktee barsiifte kun kan abbaan hoolaa takkittii qabu gurguree barsiise kun hojii argatuu barbaadami hojjechuu barbaadami way saamuu barbaada saamtota ariine way hattuu ta'uu barbaanna way hattuu way fakkeenya kenna hojjechuu barbaannami guddachuu barbaannami nama wal qixxaa'uu barbaannami baqa dhiibnee biyya teenya irratti dagaaguu barbaannami jettanii eega akkas taate karaan irra deemnu karaa nagayaa ta'uu danda'uu qaba qabsoo nagayaatiin warra girnoof harkaa qabu warra taankii harkaa qabu likkii galchineemi ofirraa ariineemi ce'umsa kanallee xayyaaraan osoo hin taane rasaasaan osoo hin taane qalamaaf sammuudhaan ceesisuu qabna jechuudha gaafa qabsoo nagayaatiin ni moona jaan hin dandeessan nuun jaan gaafa nu karaa cufnu xayyaaraan isintu dhumna nuun jaan gaafa nu suuqii cufnu isintu kasaara malee nu olmaan taanu jedhan kasaarsinee biyyaa baafne miti qabsoon nagaa hojjete miti qabsoon naamusaa hojjete miti ce'umsi keenyallee ce'umsi gara dimokiraasii goonu ce'umsi gara mootummaa ofii filannee goonu kara nagayaatiin ta'uu danda'uudha qaba jechuudha kanaaf qeerroo keenyarraa obsa guddaa gaafata obsi sodaa miti qeerroo obsi sodaa miti obsi luynummaa miti obsi gamnummaadha obsa hoggaa jennu poolisoota keenya cinaa dhaabbatanii seera eegsisuuf seera eegu abbootii amantaa manguddoo keenya dhaggeeffatu bulchiinsa mootummaa amma jiru kana kabajuudha dhagaya waan tokko sirna wayyaanee bibbiteessinee burkuteessinee jala ishii qiixxinee gubbaadhaa itti roobsinee hoggaa kufuu kaatu akka nurratti hin kufne sodaanneemi akka nurratti hin kufne barbaanneemi dhaaba
qophaa'ee dhabnaan warruma jiru keessa jajallaa achi dhiibne qaqqajeelaas baafne aangoo itti kennineemi. Lammaa fi Abiy qabalee hundatti argamuu hin danda'an. Kanaaf Lammaa fi Abiy akkuma jaalattanitti kagadii ammallee jajallaa kushaayni keessa jiru akkuma beeknuti ta'ee waggaa tokkoof walakkaaf haga filannoon godhamutti mootummaa amma jirtu ta'a amaanaa itti kennine tana tiisuun kabajuun barbaachisaadha. Akka aara irraa qabdan nan beeka. Nan beeka akka aara irraa qabdan. Arsii yoo mammaayitu waan jettu beeytu. Aara jedhanii yoo keessaa baasan hin dhaama jedhan dhaamsuu way feetanii. Dhaamsuun feetaniimi. Akka boba'u feetaniimi. Aara san ijumallee taatu rigachaa obsaa isiniin jechuun barbaada. Kabiraa kana waan jedhu kaabineen bakka duratti deebi'a ODP irraa opiniyooti deebi'a jechuu kiyyaa miti. Nama hidhuun nama dhiituun nama ajjeesuun seeraan malatti dhaabbachuu qaba jechuudha. Iftuu badarillee akkan deebine etem. Qeerroon isin jalaa hidhamanillee seeraan mala hidhamanii yeroo gabaabatti bahuu qaban kun nan beeka. Kalammata nagaa eegsisuu keessatti kalammata sabaaf sablammootaan wal kabajuudha. Arbaa guutuu akkuma beektan biyya sabaaf sablammootaati. Keessattuu saba Amaaraa guddaan nu keessa jiraata. Biyya amantiin hedduun keessa jiruudha. Biyya amma dura walitti bu'iinsi uumamee rakkoon uumame waan ta'eef warri ce'umsa kana gufachiisuu barbaadu, warri qeerroo maqaa barreessuu barbaadu, warri Oromoo maqaa xureessuu barbaadu sabaaf sablammoota walitti buusuu barbaada. Qeerroo na dhageessaa? Na dhageessuu miti. Wayyaaneen har'a maqaalee teettee harki isii arbaa guuguu keessa jira kana beekaa. Ofirrallee yoo fageessina kibriita asitti dhiiftee keessattuu uummata Oromootii fi uummata Amaaraa walitti buusuu barbaaddi. Kanaaf uummanni Amaaraa nu keessa jiru biyya kana keessa jiru obboleeyyan keenya waliin guddanne waliin jiraanne kaleessallee sirna gita bittaatu wal nu lolchiise malee kaleessallee sirna shiraati wal nu lolchiise malee sabni nu keessa jiru obboleeyyan keenya waliin jiraanne waliin guddanne gara fuuldurallee saba kana cimsinee waliin jiraachuu qabna. Akkas goona miti. Saba kana ofitti qabduu miti. Amantii waliin qoodaniimi. Saba waliin qoodaniimi. Tuni jabdu na dhagaya sirritti. Biyya kana keessatti biyyi isaanii bidda itti qabuu barbaadan ka waggoota 5 dabre kanatti yaalanii dadhaba yoo jiraatte arbaa guugu. Gara fuuldurallee saba walitti hin bu'ina. Saba walitti hin bu'ina. Maqaa akkuma bara dabree yeroo dabretti walisin lolchiisanii hattuuf shayitaana isin jidduu erganii walisin lolchiisanii seenaa keessatti maqaa keessan ka gootummaa ka nagayaa ka misoomaa san xureessuu barbaadan xurii ofitti hin qabina. Kanaaf tanarratti akka cimtan isin gaafadhaa. Wanni guddaan barattoonni keenya ijoolleen lafaa dhuftu jabaadhaa baradhaa. Barnoota keessanitti cimaa. Hanga dandeettan hojjedhaa. Barsiisaa keessan kabajaa. Poolisii bulchiinsa wajjin wal ta'aa biyya kana ceesisaan isiniin jaa. Amma gabaabsee afaan Amaaraatiin waa dubbachuun barbaada. Afaan Oroሞ ለማትሰሙ ወንድሞቻችን እኔም የበቄን ፈለግ ተከትዬ አጭር መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የዱሮ የአውራጃችን ከተማ ወደ ሆነችው አቦምሳ በመምጣቴና ከእናንተ በመገናኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። የክርስትና እምነት ተከታዮች ለሆናችሁ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ማታ እኛም ስንጨፍር ነው ያደርነው። እንግዲህ በአፋን ኦሮሞ ያስተላለፍኩት ወሳኙ መልእክት እልህ አስጨራሽ በሆነ የሰላማዊ ትግል በተደረገው ሂደት ውስጥ ባለፉት ዓመታት ህዝባችንን ሲዘርፉ፣ ሲገሉ፣ ሲጨቁኑ የነበሩ የሀገራችንን ብሔር ብሔረሰቦች በማጋጨት ለራሳቸው ሲጠቀሙ የነበሩ ስርዓቶች ወድቀዋል። አሁን ባለው ሂደት ውስጥ ወደ ሽግግር እየሄድን ነው። ህዝቦችን እኩልነት የሚያስጠብቅ የህዝቦችን አንድነት የሚያስጠብቅ የህዝቦችን ሰላም የሚጠብቅና ሀገራችን በጋራ እንድታድግ የሚያደርግ ስርዓት ለመመስረት ሌት ተቀን እየተሰራ ነው ያለው። ይህ ሂደት እንዳይሳካ ይህች ሀገር እንዳትሸጋገር የአንድ ወገን የበላይነት
የፈረሰው የአንድ ወገን የበላይነት ተመልሶ እንዲመጣ ህዝባችን እንዳይሳካለትና የጦርነት አውድማ እንዲሆን ሌት ተቀን እየተሰራ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እነዚህ ቡድኖች ካጤኑበት አካባቢ ታርጌት አድርገው ከሚንቀሳቀሱበት አካባቢ አንዱ አርባ ጉጉ መሆኑን ልሸሽገው አልፈልግም። ይሄ አካባቢ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ እንደመሆኑና የብዙ ሃይማኖቶችና ብሔሮች መኖሪያ እንደመሆኑ በታሪክ በከፍተኛ ስህተት የተነሳ ግጭት የነበረበት በመሆኑ በቁስል ላይ ስንጥር በመሰካትና ጨው በመነስነስ ህዝባችንን ለማዋጋት ለማጋጨት ከፍተኛ ሴራ ሲሸረብ ኖሯል። አሁንም ቀጥሏል። በተለይ ደግሞ እንድታዳምጡ ይፈልጋሉ። በተለይ ደግሞ የኦሮሞውና የአማራው ማህበረሰብ ልክ ከዚህ በፊት እንዳጋጩት ዛሬም ለማጋጨት ሌት ተቀን እየሰሩ ነው። አርባ ጉጉ ውስጥ ደም እንዲፈስ የአማራና የኦሮሞ ህብረትና ትብብር ለውጥ ያመጣው የሁለቱ ህዝቦች ትብብርና የሁለቱ ድርጅቶች ትብብር እንዲፈርስ በዚህ አካባቢ ደም ለማፋሰስ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ነበር። እስከዛሬ ነቅተን በመጠበቅ ሌት ተቀን በመስራት የነሱን ሸርና የነሱን ደባ ማፍከት ተችሏል። ከእንግዲህ በኋላ ህዝባችን የሁለቱም ማህበረሰብ ህዝብ በሃይማኖትም ሆነ በብሔር ለማጋጨት የሚደረጉ ሙከራዎችን በመወያየት አዛውንቶችን በማዳመጥ የወጣቶችን ስራ በማቀናጀት የፖሊሶችና የአስተዳደሩን አመራር በመከተል ማሸም መቻል እንዳለባችሁ ላሳስብ ወዳለሁ። ይሄ አካባቢ ተባብራችሁ ከሰራችሁ ለሁላችሁም ይበቃል። አይደለም ለኦሮሞና ለአማራ ቻይና ህንድና እንግሊዝንም ካመጣን አርባ ጉጉ መቀለብ ይችላል። አይችልም እንዴ? አይችልም እንዴ? አይደለም ለኦሮሞና ለአማራ ቻይናን ህንድን አረብን ብናመጣው የእናንተ ገብስ በቅቶ ተርፎ ለበጎቹን ለፍየሎቹና ለአህያዎቹ ይተርፋል። አይደለም እንዴ? ፈጣሪ እንዲህ አሳምሮ ለማድርጎ የሰጣችሁን አካባቢ የጦርነት አውድማ የግጭት አውድማ ለማድረግ የሚሞክሩትን ጸረ ሰላም ኃይሎች የጥፋት ኃይሎች ትላንትና አጋይተዋችሁ እናንተ ስትጣሉ ሲስቁና ሲሳለቁ የነበሩ ኃይሎች ተመልሰው እንዳያጣላችሁ በጥንቃቄ እንድትጠብቁ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ይሄን አደራ ምለው እሳቱ ከተቀጣጠለ ቤተሰቦቼን እዚሁ ዲማ ስለሚለኮስ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ስለሚጠቅም ነው። ይሄን አልኩ ይበቃኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ነገያና ቱራ እንጂፈኖን ሰበከኛ ብየከኛ በራበራን አተውንጃ ነገያና ቱራ